kennanis. Caqasemma ye caqasemma durarraa sii maara geeffadhu. Namni tokko gartee laallatu haadha abbaan hin ta'u wanni itti jechuu danda'an nama intala takka ifumaa nama laalanii haadhaa fi abbaan deebi'anii hin taatu ammaas ilaalan deebi'anii tunis hin taatu sadaffaa tunis hin taatu. Dubbeen tun haati amma akhlaaqaa fi xabiyaa isiin qabduu fi ibaadaa isiin qabdu gartee laalu maal irratti hin taatu jaan ta duraa ta lamada ta sadaffaa wanni isaan hin taatu irra ja'an laalamu qaba. Rakkoon maali? Sigalee yoo gartee haati bakka san addaan isiniif haasa waan isaan jedhanii fayyee irraa gatte. Hayyee waan irraa gatte sammee waan isaan jedhan. Isaan wanni jedhan mijattii sana mee amma maaliif hin taatu naan jettanii waan jedhuun taani namoota hojiillee hin dandeettum jeewoon tun laaftullee amalli sila bareedumaatti ammas deebii warri miskiina azamanu godhanii naan jedhan. Lakki miskiinummaa rabbi keessa baasatti anta miskiina laallanne amala isii laalladhe naa taatetti sana tarabbii keessa hin galinaa yoo jedhuun lakki nuun taatu namni amma azama nama godhaa namni waan takka hin qabne fudhaan jaa. Haaya tun amma taamma fuute tana ta gartee warri miskiina azaan godhan jaan. Aya gabaabdutti inshallah dubbii gartee haadha abbaa waan gartee akkana warri kun miskiina azaan godhanii maarreen hin dalaydu wanni kasii hin dalaydu. Shariyaa keessatti miciyyoon akhlaa qabaattee naamusa qabaattee gartee ibaadaa qabaachuu diin qabaachuu warri warra nagayaa ta'u takka dhumatti hangasu. As deebii duuba ati immoo miciyyoo tana naa dhaqaa eeguu jirtaan miciyyoodhaan walii galte. Miciyyoon ati gartee hin dheeyne dhaqattee ati warra dheeyte qaadhimummaa abbaa beeksiftee ati miciyyoo tana. Qaadhimummaa abbaa dhaqattee hin sinjee odoo inni dhaqin dura dhaqattee intala tana naa kan naa jetteeni. Injenneen isima tanaan dura mari'ataa jiraan isima tanaan mari'adha jedheetuma isima tana haasofsiise malee waan mari'atu qabu. Gin ammoo haadha abbaan haga mucaan sun na duran kadhatin jechuu isuma haa kenninaa mijattii san bakka isaa kenne ta isaati jetti haati gaafa xiqqeen irraa waliin guddanne jedhanii yoo seenaa qoradhu mijattii tana useen himaa kennaa jettee maqaa kiyya dhooftetti akkasitti dubbatti gizee hundaa ergasii mucaan kadhate kun hedduu seenee faalloyne malee. Abbaanis akkasumatti siin quba qabaa jechuudha. Warri mucammaan kun yoomuma dhufaa jedhaniituma nu eegan gandi marti akka waan naa kennanitti anilleen saalfadha isaanillee na saalfatanii ganda kennalleen kabajan isaanillee gandi martuu wal kabaja jechuudha duraanirraa waliin jiran. Dubbiin teeraa lammas laa aslan intala takka yoo ati dhayitee warra dhayitee hanga ati jala jirtu si gubbaan kadhachuun dhoorka. Ati immoo warra dhayitee warri kun immoo dubbiin akkam fakkaatti haatinis akka gartee siin jaalattu abbaalleen akkuma si eegu jiru. Immoo micoota nagartee akka qaadimaatti ka jala deemusi. Shariyaa islaamaatti wanni jiru namni tokko gartee intala takka wayita kadhatee isii gubbaan kadhachuun dhoorka. Isa gubbaan kadhachuun dhoorka hanga ati deeftuu si gubbaan kadhachuun dhoorka. Ulamaayin garii waan jaan yoo gubbaarraan gartee odoo inni kadhachuu jiru odoo isaa deebisaan deebise odoo inni irraan hin bahin odoo inni gartee dhiise hin ji'in gubbaarraan deemee kadhatee yoo nikaa godhaniif nikaanuu baaxila warra jee jira ulamaa irraa. ومنهم وري خرا خنا ديمه شيخ محمد ولون رادك نكان سنغرتي علماء يدو غرا سنديم مالي فناني ولا يخطب على خطبه اخي خطبه غرتي خدا غرتي وبليسارت نمني بران كرتيني حديث يوسن قبتني يچو وري غري لكي نكان غرتي وماتي مي قربان كان دلاوا ورجي جرا اما دبينته نما دي كمله immoo haa ta'u yoo gartee ati waan irraa baase ni ulfaati dubbii ta'e tana mee ilaale deebi amma bikkitti hedduu nama dhibdu bikka gartee ati immoo warri haati si kana jaalachu si kannuu fedhu abbaanoo silaa gartee sumaafin kannaadha qabamoo akkamime maal jettame abbaanis sumaa kannuudha yaada qabamoo akkami mooganaatti gartee hin beeysin
abbaan quban qabu gandi quban qabani gin ammoo dhufaati mateen eegan farroo mucayyoo laalaniituma akkanumatti wal jaalala kenna laalaniituma yoom dhufaa jecha bichaa eegan malee waan sii kenne jedhanii ifa baasan hin qaban akkas ayyee bareeda ayyee inni dhaqeessi dura dhaqee isaaf duuba gartee hayyamanii hayyamanii fi irraa taqabbalanii waan hundaa keessummeessanii bakka kennanii fi biraa galee gaafa torbaanii magaalaa fiteetti uffata biteef garuu mujayyoon haga kana bulu in konjaalatu. Mucayyoon hayyamuun dirqama nikaanuu gartee takka waliyyiin jiraachuu warri lamee wal jaalachuu intaltinis jaalachuudha hayyamuudha mucayyoon nama mucayyoo hin hayyamne gartee dirqiin kannuun hin ta'u sigalee nama isiin hin hayyamne dirqiidhaan kannuu hin ta'u yoo kanaas hayyamtee isiin kanaanis hayoo jetteen siinis hayoo jettee gurbaanis hayoo jettee ogguu sanatti gartee irratti seenuu hin qabdu yoo innis dura dhaqe yoo immoo isiin guutumatti isa diddee isa kadiddu taate fedhinnaa isii jala gartee dubbiin amma si galte na galte garuu isiin chaansii du'etti ilaallatu isii akkambata maargee jira nama yoo isii bakka inni ergee jedhu yoo namni haasa'e malee inni waliin haasa'uu danda'u waliin dhaabbattee hin haasa'u jibbaa isaarra jechuudha garuu ammoo ijoollee goddanyoota isaatu haasa'u isin taphissaayyuu. Isa goddanyoota isaatu haasa'u fi inni dhaabbatee haasa'isuu hin danda'u. Inni wajjin hin dhaabbattu. Wajjumaanuu dhaabbattu. Inuma wajjin hin dhaabbattu. dubbiin teetun ni ulfaatti inshaallah meetti ilaalla ayyee. Ayyee gaameetti ilaalla. Gaafee sadaffaa gaafatti danda'a? Gaafadhu ayyee. Fakkeenyaaf amma namni tokko isa bira ka dalagan yookaan aadaa tahii nyaatuma tahii waa ta'uu fituu fi dhabeeti amilli kun aaree hogga jedhe wayita inni dhuftee jedhe hadiisuma ibalu tooteessee fe'ine fakkeenyaaf kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati ka jedhu hadiisa wayi. Ayyee. Isa kana ka Abi Hurayra tooteessee Abi Daawud tooteessee kan fe'ine jaruma tanatti karaa jecha bakka Abi Hurayra tooteessee Abi Hurayra maqaan isaa maal godhu jirta? kana jedhan yoo jedhee mee maal godhu jirta? kana kasii kallee jedhee kan ta'uu isaan beekne akkam ilaalamaa jedhe. Hadiisa kana sahiha ta'uu hin beeku dhaga'ee garuu ammootu maana isaa agarsiisane irraa hin beekaa jara kanatti yoo bara ibaluu jedhee ka ibaluu isaa ka jedhe hin beekne jechuudha. Hadiisni sahiha ta'uu ni beekta. Nama odeesse hin beekne malee hadiisa sahiha ta'uu ni beektaami. Hadiisni fakkeenyaaf sahihumaa nama odeesse ibaluu hin beeku fatanatti qara'uuf jecha ibaluu jedhee suufa itti qara'e. Maalirra wal dhaban maalirratti itti qara'uu dandeesse? Wannan irratti qara'uu danda'e fakkeenyaaf fi kiyyaatti yoo taate qadaa naanfin waan tokko fakkeenyaaf waan isaanirraa naa eegamu tokko osoo isaan naanfidin an dalagaa tana ittuma jira osoma an itti jiru kana naafiduu dhabanii ittuma bakka namiidhan jechuudha. Beelaan si ajjeesan si dalagaa jiru nyaata si hin finne. Isin tunarraa gaafatamaa jechuu kana itti yaadetti hadiisa kanatti gara kalammaffaa ammootu لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وما يحب لنفسه كجيب حديثا كان لك قسمت التجارة جري غسي رفتة ثم خلاص ويكم سنوريته تايتين أفيد كذا كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيته يتين حديثا كان فكات أما دبي غرتي دبي أتي غرتي إذا سرد لغنين حديثا كان تكمل غرتي تارجيتا دوا كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيته نعم maali fannaani namayyuu gartee isaanis si kana bulchan si daleessisa jiran odoo si daleessifataniiti nyaataan gartee garaa duwwaa si daleessifatan san sirrii miti akkuma nama gartee beeyladaa gaala gartee rasuulli salawaatu rabbi islaam alee gurbaan ansaaraa gaala kana gartee garaa duwwaa ba'aan hin dandeenye irra fe'ee gaalli wayta rasuulaan salawaatu rabbi islaam alee arkee boo'ee himate gaalli himate boo'ee rasuula islaam irraa faame aboomee isa jira abbaan gaalaa
جين ها أنا يا رسول الله خنوتي جين أبو ربي صدات جين تقال خنا قرتي وان النندن دي بار رخيسه مدي قلت جين سيما جرا رفت قربان أنصارا أكسيات اللين كلكم مسؤول سيقاله كلكم راين وكلكم مسؤول عن رعيتي أنا من قرتي نما يو قرتي بيا بولشا خبيا بولشوس خمنا بولشوس خقبله بولشوس سيقاله خبيا قدو بولشوس مسؤول عن رعيتي وان قرتي اتقافة ما فرده مخان الرقافة موتا يوم القيامة أتكز جتشونين إسان باريسته ديماني نياتا سيفيدن دوبا حديثة قرتي رواه أبو هريرة يجون يو قرتي أبو هريرة انتين أتمو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرغما ربي كان جيته حديث سيئته ويغا بيته مرتي قرتي صحابة يوم بين اللي يورق قراتي حديث نمان سيئته يورق قراتي حديث نسلاو سيئة جايبات حديث ني إرق قراتي تولجته لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير دسن سم من الخير نياتا كيسان انتهى حيه إبر وانا نقا حديث اللي تقرأ نفسي كام فنشنات متى يسكبي كجن بنا إسان كده نياتاني تفاقتي أكمت وانا بيتلتاني جالتاني نياتان تكاران جالتو تبدجتشا نيجته جمع ما شاء الله تولجده أتي موخا جايبات محمد جايبات إيسا جرتا جدا جرتا موريات جرتا مو إيسا جرتا خرجي جرا ها خرجي جرتا جباد ما شاء الله جباد فالمدو أكا خي كانت فالمدو سوداديني غلطو ما شاء الله الرم محمد جباته بو الرم غافين تقويا محمد أما الله محمد ما بكاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آية الو عندك يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sagantaa kan immoo barreeffamaan gaafii dhumaaf deebii dha jedhu gaafumaaf deebi'e dhiigna dubartoonni yeroo da'umsaa dhiiga kan eeggatan kan bulchee 40 shari'aadha moo aadaadha? maal jette? bultii 40 eeggachuun aadaadhuma moo yaani dhiigni dhaabachuudha kan soomaa fi salaatatti deebi'uudha? eenyu bultii 40? dubartoonni yeroo da'umsaa dubartoonni wayita dehan bultii 40 taa'uun aada moo shari'aadha eegu jirta? aadaa miti. moo dhiigumti dhaabachuudha? dhiini dhaabbachuu dhiini guyyaa 25 dhaabbate 30 dhaabbate 35 dhaabbate irra guddaa gartee 40 dhaabbata 40 duratti gartee 40 booda gartee waan jirurraa akkasi. achirratti bultii 25tti dhaabbata jettee sooma jammarti sooma guyyaa 2-3 yookaan guyyaa 5 soomtee kaatee booddee yoo shakkiin itti dhaga'ame yoo kaatti deebi'uu danda'a. Soomichi bilaasha ta'a. Dhaabbumee soomichatti hin dhufin durai shakkiin itti dhufu kun gartee wanni itti dhufu gaafii si gaafadha kaa gaafii faatee fiddee dhufteemi gaaficha faatee fiddeemi waan si gaafadhu eega isiin 25tti irraa dhaabbatee qulqullooytee guyyaa meeqa boodatti dhufe? guyyaa meeqa boodatti dhufe? guyyaa meeqa booda? torban booda. torban booda guyyaa torba booda haa akkamtutti dhufe? maaltutti dhufe? wallahi sana malkii isaan barreessa. Bakka duba yoom bariin maa gaafattare haa agartee itti dhufu san beeku qabda gaa sigalee moo anis hin jee ka itti dhufu san beeku qabda. dhiiguma dhiigumaan hin dalaytu haa dhiigumaan hin dalaytu dhiigni wanni kun ka akkamii sigalee beeku qabdaa jechuudha. haa akka ta'ee beeku qabdaa jee beeku qabda katti dhufe san dhiiga hin jedhu. dhiiga diimaadha. dhiiga diimaa qulqullu moo akka gartee qushaashaati moo haa akkami siimu jirti isin? isin siimu jira moo sibira teessee haa akka dhufuu himiin jeema?
Oh, sibira teessee siifu jirti ayyee. Dhiiga diimaa qulqulluudha jiime diimaa qulqulluu gartee xaliila. Dhiiga diimaa qulqulluu. Laalamma guyyaa 25tti deeysee 25tti irraa dhaabbatee guyyaa torban qulqulluu nagayaan qaamni sii kasaalaa qulqulluu ta'ee irraa dhaabbatee guyyaa torba eega salaatte eega soomante yookaan salaatte booda katti dhufu kun diimaa qulqulluu yoo ta'e dhiiguma miidhaati yookaan akka gartee booruu gartee akka booruu qushaashaa. Hundenoon feegaa hundenoon taabaa gariin haqidhaa kan haqidhaa dhabaa qalbii daalaallee hooma nama dhibaa. Yoo diimaa qulqulluu nagayaa ta'e harma miidhaati rakkoon qabu. Ka miidhaati rakkoon qabu. Jannataa yookaan yaadaaba. Yaani soomichi Sharraa beelachuun qaba qaba adamni tolaa miti taafachuu qaba. Soomichi waan qabu. Rabbiin dhowwee hunda jechuu qaba. Kunoo tooma jirraa yaadira gabaabaa. Yeroo bal'ifachuun jongorsa bollee. Inno naman deesoo keessa nama guutaa. Jireenya gabaabduu argaa walla daba. Yaa namni irra geesse biyya duniyaa qofa warri duniyaa qabdan. Warri warra siman aditti si bakkee laal. Ammallee banaan of jira ulaan tooba. Warri wallaahi gatii kanas itti kanas otoon dhofeen qaban. Badaarumaa itti kamirgeessu. Salaamu alaikum. Bara namni jibbee harkaa waliin oode naannoo dhaabee wal qoode. Alaikum salaam warahmatullah. Walii qoode sharri walii qoode. Dardara. Baay'ifatee ibliisni gammade. Kijibni dhugoo gatiin taa'ee gaddee. Bareeni fokkisa fokkisaan bareede. Moomin afaan dhabee sheexaanii baroode. Muumma soomana booda bakka muratee jira bakka baatee bira dabru. Fatumi yaa'ee dhugaa nama goode. Yaa rabbi reekeenya maaluma nu godhe korona barisi. Maaltu dhufa goode. Yaachiftuudha jamaa iddee nama ilgeessu. Dhukkee sirraa Takbir yaada amma kita gargaarfadhaa maqaa koo barbaadaan abraa. Abrar, salam alaikum. Abdanii qaba amma. Gaafii kabajaa. Gaafadhu. Jireenya harka rabbiiti kaa kunuun masuura. Silaa yoo marra keenya utuu akkana maan jedha. Inga waliin mokkoree dadhabee dha. Yaadataa guyyaa wajjiniin viidiyoo jalqabaa sanis waraabessi gadhiisu. Intala takka jaalannee ni haa godhee beekta. Wal jaalatanii ni haa goote hayyee beekne hayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wal jaalanii ganda dawwalee ni haa godhe. Wal jaalatanii ganda dawwaltee ni haa goote hayyee. Mee amma maal hojjetaa jirta? Ni haa godhe. Mee amma namoonni hedduun feesbuukii irratti hirkaa fuudhanii amma deebitee oduu hojjetaa jiru siin biyya biraa jirte biyya suutiin jira beekta. Isin karaa Dubaay kana jirti. Annaa kenne biyyaa laadaa malee Isin baaree itti fufe ni kaan godhame. Mitaan walitti nu organaanya. Ni haan godhamee immoo hojii gaa Jijjiiramte. garuu maayilii maalaqa boodee bitanaa jetteetuma. Hayyee. Mee maali Akkasumas haa goonee baatii shammamaa hojii. Abbaa murtee goote. Haya. Baatii shammoota dubbiin jira. Walumaaf jenne wanti nu waywaannu. Baatii shammoo dubbiin jiramtee. Maallaqa na erginaa jette baareen itti Mee ammatu namoota si gargaaru argatte. Maallaqa na ergisi jette. Hojii akkamii hojjechuu dandeettii qabda? Ilaagaa suuqii banatanii. Kamaali. Kanuma keessa Kamasruufaati moo kamaali? Gara fuulduraatti moo ofii waa baasanii. Qamadroofa. Abootu jabduu nama dhufte hoo isuma udhagee akka joolotti hayyee. Subscribe godhaa jedhii kanarratti namoonni hedduu si argachuu Abba ani gaa maallaqa mana harkaan qabu maallaqa fudhanna hin qabu hin jedhe. Hayyee. Keenya illee rakkoon qabu. Na hiikeet. Ani jaantii ubiin Egaa maallaqa hin qabu waraqaa dhiiraa argettera. Akkana kun gara biraa hayyee. maal hojjetaa ta'u? Kunoo gabaanee malinna. Maaliif taa'ee waraqaa barbaadini waraqaa dhiiraa argite. Inshaallah namoonni si gargaaru abdiin qabaa. Waan barbaadu jedhii namootaan. Amma waasaafin dadda waltii wajalaa qabu waasaafin ergite sagalee dhibbata kanan ergite. Na hiikii moo? Maallaqa hin qabu jennaanuma malee achi dura waliin lolle isin waliin lolle maallaqa ergi jette maallaqa ergi jennaan amma maallaqa hin qabu jennaan anuma hiiki jette kalaas. Lagi ishee kan mana shoolaatiin afaan qabaa yoo itti baqee rabbiin harkaati. Haya. Maallaqa hin qabu jennaan daqiiquma sun keessatti na hiitu malee waraqaa dhiyanaa ergitu malee ittee dhaabbate. Hayyee. Amma gaabisiin irraa dhaabbachuu diddee siyya ku barbaadda hayo bala jiraatu lalu biyya jiraatu nama biyya jiru wala fuuna joo wala dhibbatti jiraatu waraqaa eegan jedhu sagalee caqaayee kaayee. Hiikte.
amma tani sirra ko don ni wero tain je yo si hes gan aye in mo lo na jette kai amma ga hay ka sarang je din he ga aya ikte amma ga arti bo da ka wala fateri vi ta khara bimar re se ago dara bimin to se ago difa masin go ne mar re se ago masin ke ta bre hoy hoy if ma nay kete mas gideti ikte abar segalt difa masin goru uno dalaga bar enyu abar se obele da yari bol barti de obele da yabire le reite haya abar sarra ke de obele da yawa kara rajo ka kana bo te ko ni kami ban ja kadala vi ama do pe na ye jo aye isi male na gare kami je kame dubin raka fakate he ana divdia te obusi mare sentizo di fa masin go ne mare to na veita viralle na viralle bi madura wata ko atindale ne aye me kai ve dubin amma ikte met iyi fe mci yon dubra ubra me te maga di raka diyo jolla ga jolle qabdi aya walitti ndufne isin walitti ni damne aruzan sen walit de an naje khayfi abi ibrahim jira aya walitti ndiane ati bi ibrahim jirta isin bareeni jirti ati suudi jirta asudin jir aya amma duba wanni jiru beita tuni faate jabdu mali menani faate amma beita faate tu mummadi turra nyaachu jira tunamma garte masrufa sigafatte sigale akamati gam tokkon beita isin gam tokkon akka garte laalla sisudaachisuuf akka ati ulii maallaqa isin gaafanneef eegana masruufne na hiikii isin jette immoo hiikaa san hin feetu isin ati hiikuu san hin feetu andurumaanu yeroo itti seenu qarshii deemu takka singe waa tak feetu dalagallu feetai haya akkasitti wala agare ergita maal reejeetti seenee miti baadii kana kanaa maal dalagattee maal irra jirtaa maal qabdaan jenneen bareeda duuba gaammoo wanni jiru beeyta gabaabdutti isiin amma na hiikeettee si cinqitee atillee si cinqinaan si hiikeetteen sa akkasi boksiimti hiikte amma isin egaa ati gartee isin na hiiktu maleettee kafsi gootee ati sagalee ergitee fi si hiikeetteen achi abaarsa gartee si abaartee obboleessa keetillee abaarte amma abaarsi gartee yoo takka dubbiin hin jirtu abaarsoonni jaamaan jirtu amma wanni si abaartuuf illee hin qabdu yookaan maati jettu kana taate atillee amma soomanaan afaanii qaba waan takka isiirran kaayuuette tasboqsimiti wallahi jecha koon mayra khay rabbiin harka somala wala afaanii qabani akkasi amma miciyoo tana eega ati aruuza wajjin seenin ni khaasa deenuu kute rajaatuulleen hin jirtu rajaatuun hin jirtu yoo lamada isii gartee dubbifattee gaabbaan isii ni khaasii godhe qofa maas maarii maas lamadatti maas maarii kannita maarii duraa san malee kanarraa mana kwanta koo jirti maayete amalia metre kanarraa abaarsa kana bijini irraa jirti abaarsisii maal si godha na hiikisin jette hiikte tana hiikette numa hiikan dubbiin hin jirtu sigalee faateen gariin immoo hiikkaan feetu deddeebitee gattaa ijaaniin ni diddi irraa obsita ammaas na hiiki ammatti yoo numa dhaqqabaniin dubbiin hin jirtu galatoo mishaara galatoo akkas faatee biraatiif illee qaraatii taate nu hiikii fi gartee galatoo jabaadhu shaara jabaadhu taate inshaallah khalaas mageeddi deem dalagadhu inshaallah rabbi si haayiru taate inshaallah mummadii sammaa amma siinii jechuu faateenis amma amma na hiiki jechuu tana dhaabuu qaban waan akkanaa ajandaa akkanaa assalaamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ dhufan kun amma شيخ والله يروح عند مكورين كتب تركيا الحمد لله تاركت ayyee شيخ راشين أبا اسمين يا أباني وكيلي قد خانا ما هتو هندن دا abbaan kee yoo wakiila godhee eeysumni kee nikaa godhuu danda'a yoo abbaan kee nikaa godhi jeen eeysumaa miti abbaan fedhe alagaanuu godhuu danda'a
ni danda'e eessumni ni godha alagaan ni danda'a rakkoon qabu abbummaan itti himu mucayyoon tokko odoo abbaan itti himne immoo eessumni ni kaa godhu danda'a ayyee mucayyoon tokko eessumni kaa hidhuu hin danda'a jennaan hin danda'u jettanii naan gaafan kun baay'ee na dhibeen akkuma eegaa eessumni ni laa dhageeffadhu mucayyoon gisee na gaafatte eessumni ni kaa godhuu ni danda'a naan jette eessumni ni kaa akkamii godhuu danda'a eessumni yoo abbaan kiyya hayyameef ni kaana godhuu ni danda'a jetteen gaafanne si galeemma eessumni kiyya yoo abbaan kiyya ni kaa godhi je'een na hidhuu ni danda'a jetteen an gaafanne daareektii waan naan jette siin eessumni kiyya ni kaana godhuu ni danda'a hin danda'u eessumni ni kaa godhuu danda'u akkas ikkini jenne nama si galte atillee yoo eessu abbaan kee eessuma keetiif hayyamee eessumni kee ni kaa si godhuu danda'a abbaan kee hayyamuun dirqama odoo abbaa kee hin gaafanne eessumni kee ni kaa godhu si godhuu hin danda'u amma walii gallee walii gallee irra galatoomaa baay'ee sheek wallaan baay'ee galatoomaa umuriin inshallah baay'ee waa hedduusinirraa barataarraa ayye galatoom inshallah ayye السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ كم هذا نجا كم فيا الحمد لله ليه بيجرتن فكرتني ايه دقا قافين كبا شيخ ايه قافين يا انت لتك يو ننفو لجتت يا سوتيمو أباني شدا منانا جاري manana ajaarte anga wani manana ajarra tuttu hineeru miniyeeru kan ken barbaadu yonkin intala tiyya miti yoo jedhe intala sana akkamittan fuudhuu danda'ammoo ishiin heeruma barbaaddi abbaan ati miciyyoon ni heeruma yennaani manana ajaartu malee ni heerumtu jeeni ishiin ni heeruma yennaan abbaan manana ajaarte anga manana ajaarte bakka nan jiru sanirraa naa jijjiirtutti sin kennuu jee dhorke ishiin ammoo ani abaddan heeruma malee biyya ormaa kanatti jaarsa malee jiraatuun hin danda'amu jettee gaafatte yoonkin namni kun badirraa jaarsa qabu namni jaarsa qabu badii waa heddurraa eegamaa jettee akka ishiin gorsisanitti immoo inni hin dhageenyefi ayyee ishiin ammoo heeruma barbaadde ishee akka gaaffii tana akkam jetta hin ta'u wanni akkasii hin ta'u dubbina shartiin abbaan kaayasan sirrii miti Useymiinii fi Ibnu Baazii fi dhageeffadhu Useymiini Ibnu Baazii Ibnu Teemiyaa lafa kaayan dubartii takka gartee tamindaa wanni gootu haadaleeydee nu nyaachiftu malee heerumin jechuun mana naa jaartu malee heerumin jechuun hin jirtu wanni akkasii shari'aa keessa hadaa adlun dhoorkuudha tuni gartee dhoorku kanaafuu duuba intaroon suniif yaani ishiin biyya ganda tokko xiqqoo walirraa fagaannaa yoo wantini intala sana nama kiyya biratti bakka mana kiratti buusee ani ofii bakkuma dalagaa kiyya taa'ee akkasitti qaadirraa hin dhatuun danda'amoo intalli sun ammoo heerumteen biyyattuuf jettee wanni na rakkise. Dubraa intalti. Namayyoon ishiitis ammoo intala qaadiin geessu. Wanta jeesanitti na dhageeffadhu abbaa. Malee nuyi waan jennu hin qabnu abbaan waan intala xiyyaa naan sheeninaa nuun. Na dhageeffadhu intala qaadiin geessistu abbaa yoo dide akaakoo dubbiftan akaakoo yoo dide obboleessi yoo dide abbeera achi booda gartee dubbiin kara biraa kadeemtu. akkas cufti haa didani gaafa cufti didan wallahi akaakoo ishilleen hin jiru abbeera ishii dubbise abbeeran ishii sunis abbab beeka jee dide abbaan waan intalatiyya hin sheeninaa jee ammallee madeera ishii sanit dubbise sunis ammoo abbaan intalatiyya waan intalatiyya sheennan nuufiisen addaa fi gara duddaa fi gara waamaa fi addaali walitti nuun jee islaamummaa walitti hin qabnu jee intala yoo dandeesse gaate akka qaadirraan ta'e akkasitti ofuute malee nuyi maddiisa abbaatiin abbarraa fixannee ni kadhannee abbaan ishii mallaqa malee ishii wayiim ammoo ishii waa godhuun barbaadu waan jaan fidan. Waan akka ishii nuuroo godhatu fedhanii jan. Yoo abbaan akkas taate waan gootu gandasan sheeka gandasan jiru dubbisi dubbiin ati jettutu yoo dhugaa taate namayyuu dubbisanii kan maati jettu kana yoo ta'e amma dubbii irratti miti akkam maati jettu kana yoo ta'e murtii gara biraa deemti. Wallahi dubbiin tuni wallahi inni adeera kiyyallee na waliin jira nabichaa miti dubbii ta'a nama hedduu taane namayyoo kiyya wajjillee hedduu itti bu'ee ofiifillee itti dhaqee ofiillee eebbaa sana jedhan gara namayyootillee namayyoo itti ergee waa meeqa jechuu kadhaa meeqa kadhadhe ishiin ammoo ani sirraa nafuu si nuuroofan si barbaada inni kana godhadhu waan jettu qabdi ammoo abbichi immoo hin kennu jaa bakka sanitti wal dinne malee
maddisa kanaati wallahi nama yorlalleen kadheen jira nama yoo kiyyalleette nama bikkasan jiru gartee ragaaf nuuf fidi na dubbisi yookaan mana duubaan ragaaf fidi haadha geenyu jirra. Karaa sabshii rakkoon qabu siin dubbisa waasaa birraanan dubbisa. Akkas inshaallah. Keeri gaaffii lama gaafachuu nan danda'a. Gaafadhu. Yeroo ijoollee tan nama kun karaarratti suuqii wayii gurgururra waan akka buskuutii takkan ijoollee goosanii fuudhee birrii sii kenna jeeniti ishiin qarshii Itoophiyaa 10 moo kana. Nama santu immoo du'e namni sun du'e hin jiru abbaan suuqii sanii ana immoo fira isaa hin beeku nama kanaas hin beeku isa gaasan akkuma ijoolluma tiriyaadha wal barre inni gaasan eeshuudha taa'e waan kana godhatta. Waan sana akkaman godha masgiidan geessa moo nama yatiima fan kenna moo eeshumman isaa sanittan kenna. Rahima isaa kabiraani beeytaati. Wallahi hin beeku ani eeshuma isaa sanuu beeku qaami ana gaasan ijoolleedha ammaaf gaa isa namicha san qofaan beeka gaa inni du'e jira rabbi irra mataa godhu. Bakka irra hidayituma sadaqaa gartee isaaf taatu godhi inshaallah sadaqatul jaariyaa isaa taatu. Kala sabshira kan qabu irratti da'eetan yaani isa miskiinaa ta'uu sadaqama godhe jecha. Akkas. Ayyee galatooma karaa salaamaan si dubbisa inshaallah. Ayyee inshaallah galatooma. Ayyee shukran jazakallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Abdi Jalala. Assalamu alaikum. Waalaikum salam Abdi. Ya hakam naga. Naga kam fayya. Alhamdulillah. Ya harra kobi guddo. Komi qabda. warra as jala taa'ee koomentii barreessan akka malee nama ajaa'ibanii mettaasha. Maal jaan? Namni ilaaluu hin jiru isaanii tana. Illaa guyyaa deemaa gaafichi gaafadhe deengadda gaafichi gaafadhe san koomentii meeqaa meeqa jalatti arge hedduus akkanaa ajaa'iba namni waan isa dhibe. Sheekha shari'aan kan. Si arrabsanii? Dhibe. Maal jette? Si arrabsanii koomentii? Waan arrabsu qaba sheekha. Shari'aan keenya nama waan takka waan hin beekne nama beeku gaafadhaa itti nu ajajjimoo sheekha waan hin beekne obsaatuma dalagaa nu jette. Gaafadhaa itti. Waan fedhe amma fakkeenyaaf hadiisa keessatti eenyu gaa shamarreen takka dhuftee waa'ee heeji amma waa'ee qunnamtii jaarsa hunda gaafatti. Tayyib amma duba namni tokko lafaa ka'ee waan heeji amma waa'ee dhiirtisu waa'ee qaamaa waan saalaatti wal qabatee yoo gaafatte maaliif ammaan tana hoomeen teelatti arrabsu kaan hin qaanfatu kun akkamitti sun hin qaanfatu waan akkana akkamitti nama gaafatu jedhee akkana nama komachuun sun maali nama hojii duuba deebisuu jechuudha. Inni kun waan san hin beeknee gaafata barachuudhaaf malee wayii waan biraatiif gaafata. Laal waan takka beekati. Feesbuuka kana keessa jarjaraa jira, maraataa jira, oowwaa jira, qabbanaawaa jira. Sigalu jira. Kanuma taa'ee koomentuma tana gartee ol haruuf yoo namni waa gaafate auzu billaa tun intaltii waan akkam gaafate kun gurbaan waan akkam gaafate. Bo dhamaa waan akkanaa gaafatta warra jiru jira. Ati dubbii isaanii san hin laalan, koomentii isaanii hin laalan. Ati yommuu koomentii isaanii san akkas hin laalte lama dagartee dhufteen gaafattu. Sigalee usaa taa jenneen. Koomentuma san jalatti arkee gaafii gaafachuu sodaatee duuba deebifaa jira. Amma fakkeenyaaf mucaan tokko guyyuma dhiyoo san gaafii ajaa'ibaa takkaan si gaafachuu barbaade garuu uummata kana ajandaa na godhatanii in sodaadhaa sin jee ture. Amma jechuudha namni tokko waan isa dhibe amantiin waan kanarraa dhorkichi waan dhorkisuu jee barachuuf gaafata malee waan biraatiif hin gaafatu. Sirri. Asuma jala ta'anii waan hin taane akkanumatti amma ati nagartee yeroo hedduu koomentii sana laaltu odoo ati waan biraa osoo jirtu haala qoyfaa koomentii jalatti wal darbanii wal koomentuma jala nama meeqa waan meeqa waliin ja'uufaa jira. Wanni akkanaa kun garuu sirrii miti. Amma shari'aan teenya waan akkanarraa illee dhorkiti. Dhuga dhuga. Waan akkanarraa sirreessu qaba. Atta'addub adaba gartee adabni hin jiru beektaa. Adabni hin jiru. Adabu xaalib ma'a sheekhi kitaaba jiru tokko jira. Adaba gartee naamusa darasaan sheekhaa waliin jiru kitaaba ajaa'ibaa tokko jira. Kitaaba san irra qaraanamoo maal goonaa irra qaraanoo ni dhagayamoo maali hedduu gartee. Waan takka amma suudii kana keessatti wallahi dhugaa dubbachuudhaaf
saa jaaboota saa saba akkana saa torba gaafii deebii jaanii reediyoo suudii sanarra hin dhiyaata dhalaan suudii waan gaafatte hedduu si ajaa'iba waan fedhan gaafata gaafii waa'ee jaarsarraa gaafatti waa'ee qaama saalaa gaafatti warri raadiyoo suudii sanarra nuurun ala darbi gartee reedoon agartee suudii san ulamaa'ii dubartiin isaanii waan isaan gaafatan waan ajaa'ibaa gaafatan dubartiin sahabaa ergamaa rabbii intaloo gartee jaarsarraa gartee akka inni waa takka wanni hin jenne waa hedduu gaafatti amma dubartiin takka ta Oromoo yoo isiin gartee waan akkana itti ajandaa godhatan sigalee achirraa gartee tun gartee maal qabdi tun akkana yaanii onni godhan amma fakkeenyaa dubartii arabaa san osoo reedoon amma ati jettu kanarratti nuuru ala darbe yeroo duratti sanis ilaa dhaggeeffatanii